Jira jirtu washamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaalatamtoota maatii faana aartii YouTube kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan hundi nagaan keessan akka qabu jechuun sagantaa keenya har'aa eegallee jira dhaggeeffattoota keenya. Nuti sagantaa har'aa holduraa duubaan qopheeffannee jirra. Isinis bakka teessanii sagantaa keenya hordofaanis afeerraa keenya kanneen faana aartii YouTube fi maatiin ta'in immoo faana aartii YouTube subscribe, share, like akkasuma viidiyoo keenya waliif hiruudhaan faana aartii YouTube guddisaa nu bira dhaabadhaa isiniin jenna. Magaalaa sagantaa keenyaatti sin dabarsina. Qophii keenya eegallee jirra. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa kana injifannoo boonsaa kaabaa walloo magaalaa kamisee harka ofii keessa galfachuu ifa godhee jira. Kana qofa miti gootichi waraana bilisummaa Oromoo fuula isaa gara magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa kan godhate yeroo ammaa kana lixa Shaggar keessatti tarkaanfii jajjabaa fudhachuudhaan sirna mootummaa Bilisiginnaa rukutee katamaa fi gandoota baadiyyaa hedduu harka ofii keessa akka galfachaa jiru dhagaa jirra. Yeroo itti aanu kanatti xiyyeeffannoo fi gootichi waraana bilisummaa Oromoo qabsoo saba isaa galmaan ga'uuf kan inni xiyyeeffate geega masaraa kiiloo 4 kan jedhamtu harka kamiitiyyuu walaba godhee biyya ofii keessatti ofiin of bushuu iree uummataa murteessuuf adda durummaan kan qabsa'aa jiru yoo ta'u, yeroo ammaa kana egaa magaalaa baatee akkasuma ammoo kamisee gootichi waraana bilisummaa Oromoo ejjennoo tarkaanfii jajjabaa yeroo adda addaatti fudhachaa ture. Yeroo ammaa kana magaalaa kamisee fi akkasuma naannoo ishee kan jiran kanneen akka sanbatee harka ofii keessa galfatee jira. Gama lixa Oromiyaan ammoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessa magaalaa Gidaamii Beegii akkasuma ammoo gama Koboriin dabalatee magaaloota guguddoo gara dhuma lixaatti argaman harka ofii keessa galfachuudhaan tarkaanfii mooraa diinaa irratti fudhateen namoota waraanaa PP hedduu akka galaafatee fi hedduus akka harkatti galfatee jiru meeshaalee gurguddoo dhunfatee jiraachuunis dhagahamaa jira. Gama Shaggar lixaan ammoo gama Abootee akkasuma ammoo gara Gincii Olotaa bakkoota naannoo magaalaa Finfinneetti naanna'an irratti tarkaanfii jajjabaa sirna Bilisiginnaa irratti fudhachuu jabeessee itti fufee jira gootichi waraana bilisummaa Oromoo. Bilisummaa Oromoodhaa dhaabni kan koo gargara urjiirtuun biftuun odaadhaa mallattoon koo. Waraana bilisummaa Oromoodhaa. Gama biraan hagaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo ejjennoo fi tarkaanfii diinaa irratti fudhatu Oromiyaa mara keessatti jabeessee akka itti fufetti jira. Gama godina Wallagga Ba'aa keessaanis gootichi waraana bilisummaa Oromoo ilmaan Abshee Garbaa yeroo adda addaatti sirna gita bittuu nafxanyaa akka daangaa ceetee tarkaanfii uummata Oromoo irratti fudhachaa jirtuu fi sirna Bilisiginnaa kana qindeessee isaanii dhachiisee Oromoo irratti bobbaasu irratti tarkaanfii fudhachuu itti fufuu isaa ifa godhee jira. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo karaa jaarmiyaa isaatiin uummata Oromoo walloo Oromiyaa keessa jiranii fi akkasuma naannoo Amaaraa keessa jiran hundaadhaa fi dhaamsa isaa akka biyya isaa dammaqiinsaan eeggatu akkasuma ammoo lola isaa hin ilaallanne keessa seenee sirna Bilisiginnaa kana cina dhaabbachuu akka hin qabne gama waraana bilisummaa Oromoo zoonii kaabaa walloo jirutti makamee galma bilisummaa isaa dhugoonfachuuf qabsaa'uu qaba jechuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo waamicha godhee irratti xiyyeeffate. Egaa uummanni Oromoo walloon akkuma beekamu lolee lolchiisuudhaan adda durummaan uummata Oromoo keessaa isaa jabaa akka ta'e quba qabannu ta'a. Egaa yeroo ammaa kanatti humni naannoo sana socho'aa ture ka Bilisiginnaatiin durfamu yeroo ammaa aleelamaa akka jiruu fi kanneen lolaa Tigraay magaalaa Kombolchaa fi Daseetti gaggeeffamaa jiru dhiyeessuu fi gama Finfinneetti fiigaa jiranis gootichi waraana bilisummaa Oromoo kaaba walloo jiru eeggatee tarkaanfii irratti fudhachaa akka jirus himamaa jira. Egaa injifannoo jajjabaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa mara keessatti gaggeessaa jiru kan itti fufuu fi galmi isaa fi golobni qabsoo walabummaa fi bilisummaa uummata Oromoo kan yeroo dhiyootti adda guduunfamu ka ta'us
uummanni Oromoo dammaqeensa qabsoo isaa cina hiriiruu akka qabus dhaamsa kamaa keenyaan qabnu isiniif dhaamna. Adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara urjiirtuun bittuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha. Egaa sirni bilisiginnaa yeroo ammaa kana aangoorra jiru raafamaa fi akkasuma immoo lola naannoo kibbaa akkasuma immoo naannoo kaabaa biyyattiitti lola jabaa waraana TPLF akkasuma waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa mara keessatti isa mudateen akkasuma immoo gargaarsi doolaaraa biyya bakkeef Ameerikaa har'aasaaf kennamu dhaabbachuu beelli bakkoota hedduu qaqqabuunis akkasuma immoo qe'ee ofiirraa buqqa'uun uummata gaaga'amaa guddaa kan itti ta'e sirni bilisiginnaa yeroo ammaa kana daandii sirna mootummaa ta'uu irraa gara kufaatii guddaatti deemaa akka jiruu fi kanneen kaabinootii isaanii hedduunis akka wanni amma adeemaa jiru kun biyya kana hin furree fi akkasuma ammoo isaaniinis aangoorra akka hin tursine ifatti kan beekaa jiranii fi dubbachaa akka jiran dhagahamaa jira. Egaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo dammaqinsa kaleessa irraa kan inni irraa qabu dachaan akka guddatee jiruu fi akkasuma immoo sirna TPLF gara magaalaa Finfinneetti fuula galagalfatee jirus dursa gootichi waraana bilisummaa Oromoo hojii irraa eegamu hojjete akkasuma immoo namni keessummaan fagoo dhufee sirna mootummaa biyyittii harkaa galfatee Oromoo walga'ii yookaan immoo teessumaaf yaamu otoo hin taane gootichi waraana bilisummaa Oromoo adda durummaa sirna fi adeemsa biyya sanaa dhunfatee ummatootaaf saboota Tigraayillee dabalatee kan walitti qabee akka biyyaatti yoo itti fufamu ta'e akka biyyaatti itti fufsiisu yoo ammoo mirga hiree murteeffannaa ummata ofii ta'e sirna mirga hiree murteeffannaa ummata ofii murteessisuuf adda durummaan biyya sana magaalaa Finfinnee adda durummaan dhuunfachuu akka qabuu fi sirna TPLF waggaa 27 Oromoo ajjeesaa Oromoo qalaa fi akkasuma immoo shiraa adda addaan qabeenya Oromoo saamaa turtetti yeroo ammaa kana aangoo Finfinnee yookaan immoo kiiloo 4 kana itti kennee akka TPLF dhuftee sabaaf sablammoota akka bara 1991 walitti qabu akka hin taane waraanni bilisummaa Oromoo jabeessee irratti hojjechaa jira. Uummanni Oromoos egaa qabsoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo kafaltii lubbuu fi cabiinsa laphee dhiiga hedduu itti dhangalaasaa jiru kana galmaa akka gahamuu fi kanneen sirna bilisiginnaa kana keessaa uummata ofiif quuqamus dammaqiinsaan sirna TPLF gamasii dhufu kanas haa ta'u kaabiyyees ofirraa eeguun dirqama qabsoo isa xumuraa ofirraa akka ba'atu dhaamsa gootichi waraana bilisummaa Oromoo dhaamaatii jira. Egaa kanneen sirna bilisiginnaa keessa qawwee hidhate yeroo ammaa kana kufaatii mootummaa kanaa wajjin kufuuf eegaa jirus amma dammaquun irra akka jiru dhaamsi gootichi waraana bilisummaa Oromoo dabarsaa jiru dhagahamaa jira. Adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara urjiirtuun bittuun odaadha. Egaan qabsoo uummanni Oromoo kumaatamaan waggoota 50 dura wareegama qaqaalii itti kafalee ilmaan isaa jajjabaa itti dhabe kana galmaan isaa xumuraan ga'uu fi uummati Oromoo tumsaa isarraa eegamu ba'achuu akka qabu qeerroo fi qarreen biyya keessa jiru qabsoo kanaaf tumsaa akka ta'uu fi qophii guddaa godhaa akka jiran dhagahamaa jira. Uummatichis qabsoo kanatti makamuudhaan golobbii qabsoo bilisummaa uummata Oromoo galma isaa itti godhamu ta'uu qeerroof qarreen dhaamachaa jiru. Sirni bilisiginnaa kufaatii isaa fi of qopheessaa akka jiru akkasuma immoo kanneen akka Ameerikaa fi Yuroopiin ammoo sirna TPLF fi waggaa 27 kana aangootti deebisuufis yaadii gamasii mul'achaa jiru tokko ifatti kan beekamudha. Akkuma beekamu qabsoo uummanni Oromoo godhaa jiru kun qabsoo hidhannoo gargaarsa Ameerikaa fi Yurooppii malee uummata ofii qonnaan bulaa ofii akkasuma immoo
haadha harka qalleeyyii ofirratti hirkachuudhaan gootichi waraana bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti qabsoo waggoota dheeraaf gaggeessaa akka turedha. Egaa gargaarsa nama kamii malee yeroo ammaa kanas qabsoo isaa golobaa itti godhuufis galma isaa raasaatii jira gootichi waraana bilisummaa Oromoo. Kanaaf ammoo sirna achi gama biyya Ameerikaa fi Awurooppaatii dhufee teessuma nu teessisuuf bakka laachuu akka hin qabnes gootichi waraana bilisummaa Oromoo karaa dippiloomaasii isaa jabeessee irratti hojjechaa jira. Lubbuu kumaatamaan itti wareegee qabsoo biyyittii kan harkatti bilisummaa uummata Oromoo kan harkatti galfachuuf deemu WBO'n eenyu duraan ofiin qabsoo uummata isaaf bakka kennuudha qaba malee akka bara 91 Ingilizii yookaan ammoo Ameerikaan gidduu seenuun shira uummata Oromoo fi qabsoo uummata Oromoo irratti xaxuus dammaqiinsaan eeggachuu qabna jenna dhaggeeffattoota keenya. Egaan dhaggeeffattoota keenya kanneen faana aartii yuutuubiin sabiskiraayibiin godhin faana aartii yuutuubiin sabiskiraayib gochuun maatii faana aartii taasisaniin jenna. Egaa sagantaa keenya guyyaa har'aas asuma irratti golobna. Sagantaa keenya itti aanu nagaa walitti deebittis nagaan nuuf turaasiniin jecha sirba weellisaa fi akkasuma jajjabee leenjisaa gooticha waraana bilisummaa Oromoo WBO eebbisaa soolan isiniif dhiyeessina. Aga xumura sagantaa sirbaa keenyaattis nu faana turaa caqasaa isiniin jenna. Sheer laayik gochuus hin dagatina. Adda bilisummaa Oromoodha dhaabni kan koo gargara gara urjiirtuun biftuun odaadha mallattoon koo waraana bilisummaa Oromoodha hiriirri koo fiinan ta'een lola diinaa lubbuun fi sodaadhu hinafu yoomuu jira sibiraa dadhabee jabaadhu. Hinafu yoomuu jira sibiraa dadhabee jabaadhu kaatu wala boontaa al argataa jabaadhu lammiiku sotu furmaata jabaadhu lammiiku sotu furmaata sochootu sochooftaa mirga argataa jabaadhu lammiiku sotu furmaata jabaadhu lammiiku. Waraana bilisummaa Oromooti kaayyoon kan koo jedha jajjabee WBO artiist eebbisaa soolan galatoomii guddaa nuuf jiraadhu ittiin jenna gooticha kanaan.